Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. Pirezidaant Ameerikaa Tiraamp ifatti ba'eem tooftaa fi tarsiimoon Ameerikaan sirna mootummaa Iraan kuffisuuf hordofaa turteem mootummaatti fashalaa'uu isaa amanee fudhateem. Kun Iraaniif injifannoo guddaa yoo ta'u Ameerikaadhaaf ammoo galma istiraatejii isheen waggoota dheeraaf itti dhamaa turteem galmaan ga'uu dadhabuu isheetiif irree Iraan cabsuu akka hin dandeenyeem addunyaa duratti qaanoftee amanuudha. Nuura Washington keessaa gaazexaa beekamaa fi kabajamaa The Atlantic jedhamurraa bakakkaan dhugaa saaxilu tokko dho'eebeem. Gaazexichi qorannoo fi xiinxalaa gadi fageenyaa dhiyeesseen Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp namichi of tuulummaadhaan Iraaniin lafarraa xaa jedhee dhaadataa tureem. Dhugumaan lola kana mooteroo osoo hin taaneem waraqaa harka kennachuu fi kufaatii istiraatejii isa guddichaa seenaa Ameerikaa keessatti mallatteesseera jechuun addunyaa raaseem bal'ina isaa qabannee jirra. Tiraamp murannoo guutuun muummicha ministeera Israa'el Netaanyaahuu quba qabuun akeekkachiisee jira. Yaa Netaanyaahuu utuu Ameerikaan hin jirtu ta'e biyya Israa'el jedhamtu dachee kanarra hin jirtu tursiim. Waan har'aa ati taate hundi dandeettii keetiin osoo hin taane kennaa fi arjummaa keenya qofaaniim. Pirezidaantiin Tiraamp jechoota hedduu dubbachuun Netaanyaahuu akeekkachiisee jira. Netaanyaahuu maaliif akkas Tiraampiin dallansiiseem? Yoo gaxumuraatti nu faana turtan iccitii wal dhabdee Tiraamp fi Netaanyaahuu bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatanaa. Akka xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to. Har'a madaallii siyaasaa addunyaa guutummaatti kan garagalchee fi dhaadannoo Ameerikaa daaraa kan godheem dhugaan haaraa tokko ifa ba'ee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp namichi waggootaaf gamoo of tuulummaa isaarra dhaabbatee Iraaniin guutummaatti lafarraa nanaxaa sirna isaanii nan diigaa jedhee dhaadataa ture. Har'a ija jabeenya Iraan dura dhaabbachuu dadhabee gootummaa sobaa isaa dhiisee jira. Seenaa waraanaa fi siyaasaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif Tiraamp arraba isaa isa yeroo hundaa diina tuffatu sanaam walitti qabuun dhugaadhaa tokko liqimsuuf dirqamee jira. Haasaan Tiraamp inni haaraan kun jecha siyaasaa qofa osoo hin taane waraqaa ragaa kufaatiiti. Tiraamp ifatti ba'ee tooftaa fi tarsiimoon Ameerikaan sirna mootummaa Iraan kuffisuuf hordofaa turte guutummaatti fashalaa'uu isaa amanee fudhatee jira. Kun Iraaniif injifannoo guddaa yoo ta'u Ameerikaadhaaf ammoo galma istiraatejii isheen waggoota dheeraaf itti dhamaa turte galmaan ga'uu dadhabuu isheetii fi irree Iraan cabsuu akka hin dandeenye addunyaa duratti qaanoftee amanuu isheedha. Haa ta'u malee Tiraamp namicha salphina isaa salphumatti fudhatu miti. Buqqee kufaatii siyaasaa fi waraana Iraan keessatti itti seene kana keessaa of qulqulleessuuf jecha mala gowwummaa ajaa'ibaa tokko fayyadamuu yaale. Kufaatii isaa kana xiqqeessuuf kaayyoon kiyya inni jalqabaayyuu sirna Iraan kuffisuu hin turre jechuun seenaa jijjiiruuf tattaafate. Tiraamp nuti hooggantoota Iraan warra sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa ajjeesneerra. Dhaloonni sadarkaa sadaffaa amma aangootti dhufan kunniin ammoo warra isaan duraa caalaa namoota qaxalee hubatoo fi finxaaleeyyii kan hin taanedha jechuun waraanni inni bane akka waan bu'aa gaarii fideetti dhiyeessuuf yaale. Kun gowwoomsaa ifatti mul'atuu fi mo'amuu isaa dhoksuuf shira waraqaarraa inni xaxedha. Garuu uffanni sobaa Tiraamp uffate kun gabaasa basaasaa qulqulluu fi dhugaa lafarra jiruun saatii muraasa keessatti saaxilamee jira. Osoo Tiraamp hooggantoonni Iraan haaraan laafoodhaan murtii siquu barbaadu jechuun of jajjabeessu ragaaleen dukkanatti Iraan irraa ba'an dhugaa onni Ameerikaa fi Israa'el cabsuun ifa godhan. Sirni Iraan dadhabuu dhiisii caalaatti gara jabinaa fi murannoon guutamee ka'ee jira. Fakkeenya ifaa kan ta'u hooggantoota haaraa sirnichaa dhuunfataa jiran keessattuu Ayatollah Mujtabaa Kaaminiidha. Mujtabaan namicha Tiraamp hubataadha laafaadha jedhee faarsu kanaam osoo hin taane Baayisaam Ali Kaamini caalaa nama ija jabeessaa ejjennoo sibiilaa kan qabuu fi keessattuu dhimma Ameerikaa fi Israa'el irratti siyaasa hunda caalaa hadhaa fi finxaalessaa hordofuudha. Ameerikaan warra jajjaboo finne jechuun yeroo gammaddu Iraan ammoo namoota caalaatti waraanaa fi qabsoo haqaarratti kutannoo qaban gara teessoo aangootti fiddee jirti. Walumaa galatti haalli har'aa mul'atu kun ergaa ifa tokko addunyaatti lallabaa jira.
Tiraamp waraana Iraan irratti baneen injifannoo argachuu yeroo barbaadu olola sobaatiin kufaatii isaa dhossee bira darbuu barbaade. Garuu Iraan obsaan tarsiimoo xaxamaa fi ejjennoo ishee isaam akka gaaraatiin of tuulummaa Ameerikaa jilbeenfachiistee jirti. Handhuura Waashingiten keessaa gaazexaan beekamaa fi kabajamaa The Atlantic jedhamurraa baqaqqaan dhugaa saaxilu tokko dhoo'ee ba'e. Gaazexichi qorannoo fi xiinxalaa gadi fageenyaan dhiyeesseen Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi of tuulummaadhaan Iraaniin lafarraa xaa jedhee dhaadataa ture. Dhugumaan lola kana mo'atee yeroo osoo hin taane waraqaa harka kennachuu fi kufaatii istiraatejii isa guddicha seenaa Ameerikaa keessatti mallatteessee jechuun addunyaa raase. Xiinxalli kun oduu gabaabaa yookaan mormii siyaasaa idilee miti. Hayyoonnii fi qorattoonni siyaasaa Ameerikaa warri gurguddoon kanneen akka Roobert Kaagaanii fi David Fram haala Tiraamp waliigaltee yookaan wixinee marii Iraan wajjin mallatteessee kana funaananii yeroo xiinxalan of tuulummaa Waashingiten akkamitti akka jilbeenfatee ifa godhanii jiru. Hayyoonni kunneen barreessaniiti. Tiraamp yeroo waraana kana eegaluu ulaagaa Iraan haalduree malee harka kennachuu qabdu yookaan sirni mootummaa Iraan diigamuu qabaa jedhu lafa kaa'ee ture. Garuu xumurri waraana kanaa kan ta'e mootummaan Iraan guutummaatti caasaa isaa tokko osoo hin tuqamin aangoorra jira. Humni misaayilaa fi waraana Iraan inni sodaachisaan sun daaraa ta'uu dhiisii guutummaatti nagaadhaan harka Iraan jira. Waashingiten biyya humna waraanaatiin mo'achuuf dhaqxee ulaagaa isheen gaafattee hundaa dabarsitee kennitee ofii isheetii jilbeenfattee as baateedha. Wanti madaallii kana guutummaatti garagalchee fi addunyaa naasisee garuu dhimma ji'oopoolitiksii isa guddichaati. Gaazexaan The Atlantic dhugaa kana yeroo saaxilu waliigalteen Tiraamp mallatteesse kun Iraaniif badhaasaa seena qabeessaa kenneera jedha. Innis ulaa Hormuz isaa dhiigni dinagdee addunyaa keessa yaa'u guutummaatti to'annoo fi dhiibbaa Iraan jala akka galu gochuu isaati. Waraana kana dura Ameerikaan ulaan kun bishaan idil addunyaatti jettee doonii ishee irra oofte turte. Garuu waliigalteen kun Iraan ulaa Hormuz irratti aangoo akka qabaattu kallattiin istee alkallattiin beekamtii kennitee jirti. Iraan waraana kana keessaa kan baate dadhabdee osoo hin taane tooftaa galaana Arabaa fi ulaa Hormuz taateeti. Kufaatiin Ameerikaa kun hunda caalaa onnee kan cabse michuu ishee gudditti Israa'el. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun waraana kana carraadhuma Iraaniin ittiin dhawamsiisnudha jedhee Ameerikaa gara lolaa guutuutti harkisuuf humna isaa hundaaf fayyadamee ture. Netanyahuun Ameerikaan Iraaniin guutummaatti ni barbadeessiti jedhee abjootaa ture. Garuu har'a yeroo Tiraamp fedhii Iraan guutee waraqaa dhukaasa dhaabbii mallatteessu Netanyahuun qullaa isaa fira malee addunyaa durattis ta'e uummata isaa duratti kophaa isaa gatamee jira. Tiraamp Israa'eliin dirree waraanarraa dhiisee dantaa ofii isaa qofaaf jecha Iraaniif harka kennee kun Tel Aviv keessatti kirkira siyaasaa fi dhiphina jireenyaa uumee jira. Maaliif Tiraamp namichi of tuulaan sun tarkaanfii salphina akkanaa fudhate? Gaazexechi iccitii dhiigaa kana gadi fageenyaan qotee baasee jira. Sababni isaa tokkichii fi inni guddichi sodaa fi dhiphina filannooti. Waraanni Iraan irratti baname kun dinagdee Ameerikaa fi addunyaa irratti balaa hin eegamne fide. Iraan ulaa Hormuz cufuun ishee gatiin boba'aa akka ka'ee samii tuqee qaala'insi jireenyaa uummata Ameerikaa hudhee qabee taasisee jira. Gabaan addunyaa raafame manni Ameerikaa baasii waraanaa dhuma hin qabne kanaaf kafaluu nuffee. Tiraamp filannoon walakkaa Koongireesii Ameerikaa dhiyaachaa waan jiruuf waraanni kun itti fufee paartii isaa guutummaatti akka kufu sirriitti hubate. Kanaafuu Tiraamp aangoo siyaasaa isaa olfachuuf jecha kabaja Ameerikaa fi dantaa Israa'el gurguree Iraaniif ulaagaan isheen barbaaddu hunda kennee nagaa bitachuuf fiige. Inni ija jabeessaa fakkaachuuf yaalellee keessa isaa sodaa dinagdeetiin harkanaa ture. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibuu fi nama kofalchiisu garuu diraamaa masaraan White House amma hojjechaa jirudha. Gaazexaan The Atlantic akka goolabutti bulchiinsi Tiraamp dhugaadhaa harka kennachuu kana uummata Ameerikaa irraa dhoksuuf olola miidiyaa guddaa oofaa jira. Tiraamp miidiyaatti ba'ee nuti Iraan meeshaa nuukileeraa akka hin hojjenne goonirra injifannoo seena qabeessa arganneerra jechuun dhugaa jallisuu fi uummata gowwomsuuf tattaafachaa jira. Ragaaleen dirree lolaa fi waliigalteetti ofiisaa Tiraamp injifannoo osoo hin taane jilbeenfannaa akka galmeessee ifatti dubbatu. Walumaa galatti barruun xiinxalaa The Atlantic kun haguuggii sobaa Waashingiten saaqee addunyaatti dhugaa baasee jira. Waraanni ji'oota afraniif dhiiga dhangalaase kun Iraaniin dadhabsiisuu mannaa caalaatti jabeessee jira. Iraan birmadummaa ishee eeggattee misaayila ishee qabattee ulaa Hormuz dhuunfattee diinee ishee waraanaanis dinagdee fi dippiloomaasiinis injifatteetti. Ameerikaan sibiila qabnaa jettee yeroo dhiichistu Iraan ammoo sammuu fi obsa qabattee of tuulummaa diinaa daaraa gootee jirti. Waraanni ammayyaawaa qawwee fi xiyyaara qofa osoo hin taane shira gantummaa fi waldiddaa keessoo warra kanaan dura michoota hin diigamne ofiin jedhaniitiin murtaa'aa jiraachuu isaa ragaa qabatamaatu dirreetti ba'e.
osoo addunyaan Iraanii fi Ameerikaan akkamitti wal rukutuum jettee eegdu ijaarsa sibiilaa akka waggoota 70 ol Ameerikaa fi Israa'el gidduutti ijaarame sun akkuma mana dhoqqee roobni itti roobee digamaa jira. Iccitiin sammuu Waashingitanii fi Tel Aviv dhoosee ba'aa jiru seenaa dippiloomaasii addunyaa keessatti qaanessaa fi dhukkubsaatee galmaa'uuf deema. Mee haala kana dhugaa dhokataa fi shira masaraa White House keessaa wajjin wal bira qabnee haa ilaallu. Kanaan dura pirezidaantiin Ameerikaa kamiyyuu Israa'eliin akka ilmoo isaatti kan ilaalu gocha isheen raawwattu hundaaf bu'uura isaa deeggarsa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti veetoodhaan eegaa turan. Garuu har'a pirezidaantiin Doonaald Tiraamp namicha obsaa fixatee fi waraana Iraan keessatti dhoqqee keessa seenee uffata dippiloomaasii kana ofirraa darbachuun muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyaahuu qullaa isaa addunyaa duratti salphisee jira. Tiraamp ija jabeenyaa fi of tuulummaadhaan Netanyahuutti quba qabuun dubbii lafee cabsuu dubbate. Yaa Netaanyaahuu utuu Ameerikaan hin jirtu ta'e biyyi Israa'el jedhamtu dachee tanarra hin jirtu turte. Waan har'aatti taate hundi dandeettii keetiin osoo hin taane kennaa fi arjummaa keenya qofaani. Dubbiin kun jecha morkii salphaa miti. Inni yeroo jalqabaatiif pirezidaantiin Ameerikaa tokko dhugaa seenaa Israa'elittiin of gowwoomsitu haguuggii irraa saaqee gadi baasuudha. Tiraamp asirratti hin dhaabbannee madaa dhuunfaa Netanyaahuu tuttuqe. Osoo ani gidduu seenee si oolchuu baadhee ati har'aa teessoo muummee ministeerummaarraa osoo hin taane mana hidhaa keessa jirta turte. Walumaa kiyya kanaam hin dagatiin jechuun isa qaanesse. Seenaan kun dhugaa cimaa of keessaa qaba. Netanyahuun waraana kana dura yakka malaamaltummaa gowwoomsaa fi amantaa uummataa cabsuutiin himatame mana murtii Israa'el duratti dhiyaachaa ture. Tiraamp har'a dhugaa kana lafarra harkisuun Netanyahuun biyyaaf osoo hin taane mana hidhaa jala miliquuf jecha waraana kana akka bobeessaa jiru ifatti saaxilee jira. Gaaffiin guddaan asirratti ka'u maaliif Tiraamp har'a kanatti aarii maaltu michummaa sibiilaa kana diigee kan jedhudha. Iccitiin guddichii fi hunda caalu Kufaatii waraana Iraanii. Ameerikaa fi Israa'el waraana aarii seena qabeessaa jedhan Iraan irratti yeroo banan torban muraasa keessatti Iraaniin jilbeenfachiifnee sirna ishee diignee mo'annaa jedhanii abjootanii turan. Garuu dhugaan lafarraa fi samiirraa mul'ate guutummaatti faallaate. Iraan hooggansa Har'a Ayatollah Mujtabaa Kaameenii jalatti caalaatti jabaatte. Misaayila isheetiin buufataalee Ameerikaa fi handhuura Tel Aviv gaaraa goote. Waraanni kun injifannoo Iraanii fi kufaatii dhukkubsaa guutuutti Ameerikaa fi Israa'eliitiin xumurame. Uma seenaan dhala namaa keessatti beekamu yeroo hanni yookiin shirri tokko fashalaa'u hattuuwwan yookaan shira xaxxoonni waliin taane hojjetan sunniin ofii isaanii wal nyaachuu eegalu. Tiraamp Netanyahuutu gowwoomsee waraana baasii fi salphina kana keessa nagalche jechuun aarii isaa ofirraa baasaa jira. Dhimmi waldiddaa inni lammaffaan ammoo dhimma Libaanoosiiti. Israa'el eegumsa Ameerikaa da'oo godhachuun magaalaa Beeruutii fi kibba Libaanos irratti badiisaa gara jabeessaa raawwachaa jirti. Tiraamp dhimma kana irratti Netanyahuudhaan namicha tokko hoogganaa Hizbullaa ajjeesuuf jettee namoo guutuu namoota nagaa kudhanootaan lakkaa'aman wajjin yeroo hunda diiguun dhaabbachuu qaba. Ba'aa dhiiga uummata nagaa kana anatu addunyaa duratti baachaa jira jechuun akeekkachiise. Tiraamp dhiibbaa dippiloomaasii addunyaa fi hiriirri mormii uummataa isaa dadhabeera. Wanti caalaatti ajaa'ibatee garuu furmaata Tiraamp dhiyeessedha. Inni dhimma Hizbullaa waraanaan xumuruu hin dandeessu. Dhimma kana dhiisii mootummaa Siiriyaatti kennii isaan haa qabanii jedhe. Kun tarsiimoo Ameerikaa guutummaatti jijjiiramuu isaa fi Siiriyaaf beekamtii haaraa kennuu agarsiisa. Osoo gooftaan yookaan Tiraamp akkanattiyyuu ergamaan yookaan Netanyahuun akkamitti deebisee gaaffii jedhuuf deebiin isaa kaasa misaayila caalaa dippiloomaasii Ameerikaa kan kuffisedha. Ministeerri nageenyaa biyyaalessaa Israa'el inni finxaalessaa fi of tuulaan Itamar Ben-Gvir dallansuudhaan itti kutaa biyya Ameerikaa ishee 51ffaa miti Ameerikaan ajaja kana godhaa kana dhiisaa jedhu nuuf kennuu hin dandeessu. Nuti biyya walabaa birmadummaa qabnudha. Hindii federra deemuu kan murteessu ofii keenyaadha jechuun Tiraampiin qaanessuuf yaale. Deebiin Ben-Gvir kun ofalchiisaa fi dhugaarraa kan fagaatedha. Seenaa waraana Israa'el yeroo xiinxallu biyyi tun guyyaa tokkoof illee gargaarsa Ameerikaa malee dhaabbattee hin beektu. Xiyyaarri isaanii ittiin dhukaasan F-35 kan Ameerikaati. Boombiin isaan gamoo ittiin diigan kan Ameerikaati. Dinagdeen biyyattii kan doolaara Ameerikaati. Osoo Ameerikaan deeggarsa dhiyeessii waraanaa ishee daqiiqaa tokkoof cuftee Israa'el misaayila Iraanii fi diroonii Hizbullaa dura dhaabbachuu dadhabdee torban tokko keessatti jilbeenfatti. Of tuulummaan Ben-Gvir kun zeeroodha. Walumaa galatti har'a dhugaan Baha Giddu-galeessaa ifatee jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan Iraanin dadhabsiisuu dhiisii Iraaniin mo'attuu seenaa taasisee diinota ishee ammoo walitti buusee mana isaanii diigaa jira. Tiraamp fi Netanyahuun amma diinota walii ta'aniiru. Tiraamp filannoo dhufuuf jedhee dhiibbaa baqachuu barbaada. Netanyahuun ammoo mana hidhaa jalaa ba'uuf waraana dheeressuu barbaada.
Iraan isheen gareen ishee jala dhokottee obsaan lolaa turte. Har'a madaallii addunyaa harka isheetti galfattee morkattoonni ishee ofuma isaaniitiin yeroo walqeeqan daawwachaa jirti. Dippiloomaasiin gowwoomsaa du'eera. Sirna addunyaa haaraan dhiigaa fi kutannoodhaan ijaaramaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa qaqqabuuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.